Namoonni baay'een Itoophiyaa keessaa imimmaan dhangalaasanii boo'aa jiru. Ani deeggaraa tapha kamiyyuu miti. Sababiinsaa Yurooppii keessatti kubbaatti al takkaa yoo bu'an doolaaraan kaffalamaaf, yuuroodhaan kaffalamaaf. An asii akaa'ii nyaachaa sababiin itti imimmaan isaaniif dhangalaasuuf hin qabu. Kan isaan boo'aniif kaabinee hanni ishee hammaatee biyya kana keessaa cunqursaa hiyyeessotaa irratti jajjabaate kanaaf miti. Kan isaan boo'aniif obboloota isaanii walajjeessanii yookaan dhiigni nama hedduu dhangala'aa jiruuf warra dhukkubsatanii beela'anii bakkatti galanillee dhabanii bakkeetti hafaniif boo'u miti. Warra altakkaa taphatti warra altakkaa kubbaatti bu'anii doolaarri hedduun isaaniif kaffalamuuf boo'u. Kun dhimma naannoo laallatu miti. Isaaniif dhimma isaanii mirga isaaniiti. Arsenaal waggaa 22tti waancaa nyaate abdii otoo hin kutatiin jedhanii dubbatu. Gara jireenya keenyaatti deebina. Arsenaal waggaa 22 wanta kana eege yoo ta'e ati jireenya kee keessatti waggaa meeqa eegdee waggaa meeqatti immoo abdii kutatte? Eenyuun eegde? Waaqayyotti abdiin kutiin. Karaa Waaqayyo barbaade milkaa'uun kee waan hin hafneef Waaqayyotti abdiin kutiin.